ورحمة الله وبركاته. كلين هجرة إنا لله وإنا إليه راجعون. وبوليتي جنة تنا برتدني مجالا سود ربيع كسبتي بولي كسبتي وسوانيس كرادي متجراني كنجتني بولي كسبتي بوليتي جنة سجر ربيع متجرتو إنا لله وإنا إليه راجعون. والرئيسي بيتني شير والرئيسي برانجها أني سكوت ساتي أرجياتي كيسا إنا لله وإنا إليه راجعون. وجدت بيا باني ni ada sini malah profit tiga lajeti mana bati akan fararati hafte Rabbi ni jannatul firdaus kisa isi hakayatu ya Rabbi kiya jolle mana madami kisa jirro ya Rabbi nuti siyati gota o madami ni lewati gote akkatti baanu malee akkatti hin gallu waaqayyoon arka jira. Ashama harka fuunee nagaa waaqayyoo isiniif abaayatu. Hordoftoota chaanaalii kootii akkam nagaa keessanii ani nagaa kooti nan deebi'ee dhufe waan baay'ee nama gaddisiisu dhaga'uuf baay'ee tokko amanuunis kan namatti ulfaatu. Egaa duuti guyyaa siin qabdu yeroo siin qabdu guyyaa kanan dhufa namaan hin jettu otoo guyyaa ishiin dhuftu beekanii qophaa'aniitu eegu silaa maatii ofii kan yaadassan illee in argu ture. Yaada maal godhure kan olirraa citee dhufe eenyumtuu deebisuu hin danda'u. Obboleettii keenya suura ishii gubbaarratti argitan kana Suudi Arabiyaarraa gara Itoophiyaa otoo imaluuf deemtu boolee keessatti akkasittiin lubbuu ishii dabartee jirti. Waan hedduu nama gaddisiisu jechaadha. Mucattiin tun galuudhaaf gara biyyaa kan deemtudha. Jarittiin tokkolanyoota bar wanti ishii waan namatti hin yaannes wanti ishii waan namatti hin goones hin jiru. Maquma waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos isa qabnuuf oolle malee waan hundumayyuu wanti isaan hin yaanne wanti isaan hin goone hin jiru. Dhugaa Rabbii dhugaa waaqa kana waaqni kun garuu tiksee keenya dhugaa Rabbiiti. Waaqayyo olchadha waan kamiifuu siniin jedha. Warra immoo guyyaan itti fidde immoo kunoo akkana gooti irra aanti seexanni siniin jedha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Mucattiin tun egaa qophooftee waan ishii barbaachisu bitattee maatii ishiitiin nan dhufa jettee maatii ishiitti himattee gara maatii ishii imaluudhaaf maatii ishiitti galuudhaaf haadha ishii abbaa manaa ishii warra ishiitti galuudhaaf otoo qophiirra jirtu duuti karaa jallifattee gara ishii dhufte. Egaa maal jennare Rabbiin boqonnaa ishiidhaaf haa kennu. Kan lafarraa isa dadhabdee isa hojjetti hundumatti boqochuu dadhabde isa oliitti akka boqottu ijoo gizee tokko gizeen akkasitti yaadu biyya lafaa kana gubbaarratti keessattuu biyya ormaa kanatti otoo makaraa otoo walii gadi jooranii dhufaatiin gooftaa Yesuus Kiristoos namarratti nurratti dhufiniin jedha. Guyyaa waamicha keenya siin geenna jechisiisa. Maaliif hin seetan yaada garaa keenya jijjiirrannee fuula waaqayyoo deddeebi'aa hin jirru waan ta'eef dhugaa Rabbiiti. Hundumtuu mee ilaala. Kaan isaanii in sirbu, kaan isaanii waan baay'ee gochaa oolu, arraba dhedheerachaa oolu, miidiyaa kana gubbaarratti waan baay'ee argaa oolu. Kaan isaanii nama arrabsaa oolu, kaan isaanii immoo waan hedduu akkuma laal guyyaa duuti kun akka waan hin jirre jechaadha. Otuma akkana godhaniitiin lubbuun namaa kun dhuftee dabartii jechaadha. Maaliif gatiin nu hojjenne maal akka hojjenne maal akka goone immoo laala. Akkamitti akka immoo jannata isaa gallus maaliin akka jannata isaa gallus maal of harkaa qabnu immoo ilaala. Omtuu nu argee hin jiru. Waa'een obboleettii kanaa baay'ee tokko garaa koo nama deesse baay'ee tokko hin gadde yeroon akkasittiin suura ishii ilaalu. Edaanuu akkatti baanu malee akkatti gallu nu argee jiru waaqayyoon argee jira. Waaqayyo lafa siin jirtanitti sinaa eegu nagaan akkuma baatan nagaadhaan maatii keessanitti gala. Balaan akkanaa balaan tasaa kun maatii keessan irra sinirra hin ga'e dhugaa Rabbiiti. Maatii ishii karaa eegaa bara isaanii karaa eegaaf of jirtuun nu galadhaniitiin boolee dhaabatanii eegu garuu kana duutu dhaqxee galtee fi bayyeesuus waaqayyo waan akkanaa namaa baasu dhugaa Rabbiiti. Waaqayyo waan akkanaa namaa baasu. Maali ijoollee kana seexana kute malee maalidha jettu dhugaa Rabbiiti mee seexanuma qanqaalee kutee ajjeese bara. Nama galuudhaaf qophaa'ee too boolee keessatti eenyuudhaaf yeroo pilaa yaabbachuuf qophaa'e waggaa kanatti duuni kuttu bageetaa bayyeesuus yaadni seexanaa qurxamuu dhugaa Rabbiiti.
dhaloota keenya irraa qurxamu yaa Waaqayyo ati dhaloota kana akkuma nagaan baaftee nagaan isaan gahi dhugaa amantiidhaan otoo hin jenne nagaadhaan isaan gahi yaa Rabbi tiksi dhaloota kana shamarran biyya Arabaa kan of odoon boqotin qooqa ofii maratanii ho'a danda'anii qorra danda'anii rakkoo baay'ee gidiraa baay'ee danda'anii gola horummaa keessatti dardaramanii otoo galeen boqodha guyyaa tokko nan boqodha maatii koo birattan boqodha jedhanii otoo yaadanii akkasitti duuti immoo karaa jal'ifattee gaafa gara namaa dhuftu mee amma laphee namaa cabsu mee amma laphee keessan cabsame dhugaa Rabbiiti waa'ee micoo kana baay'ee tokko natti dhagahame ana dhugaan dubbachuudhaaf Waaqayyo lubbuu ishee hamaaru wanti jennu homtuu hin jiru maatii isheetiif jajjabina egaa ilmoos yoo qabaatte ilmoo isheetiif obsaa kennu Waaqayyo garaa maatii garaa haadha garaa dhalaa garaa isaanii haa jabeessuuf isiniin jedha carraan akkanaa kun akka nurra hin geenye dhugaa Rabbi Waaqayyo nu haa oolchu maatii keenya ijoollee keenya biyya Arabaa keessa jirtullee isaanii haa tiksu ammanumaaf namni kunis wal jibba ammanumaaf wal arrabsaa oolu ammanumaaf wal irratti kaa'aa oolu barijoo duuti kun ilaalame akkana waan ta'eef waanuma xiqqoo daqiiqaa xiqqootti keessa deemnu kana jenneetu wal irratti kaanee jecha badaa waan hin taane wal irratti yaadaa oolu garuu yeroon geenyan sekeendii takka keessatti amma irriiba akka irriibatti nama fudhatti. Kuni hojii seexanaati malee ani kana waamicha Rabbiitis hin jedhu. Tariin beekamu waamicha Rabbiitis kuni hojii seexanaatiin jedhaan akka kootti akka Waaqayyootti immoo isa beeka akka namaattan jedha jechaadha. Maaltu taanaan akkaatti maaltu taanaan duuni hin beekone dhugaan olii dhufe kana waan tokko irratti dubbachuu hin danda'u maaliif olirraa dhufe waan ta'e Waaqayyo oolchuu dadhabee miti ibidda keessattuu nama oolcha dhugaa Rabbiiti galaana keessattuu nama oolcha waan hunduma keessattuu nama oolchuu dadhabee miti obboleetti tarii maal akka jiru sin beeku Waaqayyo boqonnaa ishii dhafaa kennu obboloota koo Waaqayyo sinaa eegu yaada garaa keessanis geeddaradhaa yaada garaa keenyas hin geeddaranna guyyaa waamicha Waaqayyo waan hin beekneef akkuma amantii keessatti fuula Rabbiitti deebi'a keessattuu warri afaan dhedheeratan nama arrabsaa ooltan koomantiidha wal kallattii adda addaatiin nama arrabsaa ooltan yaada garaa keessanii geeddaradhaa isiniin jedha hordoftoota chaanaalii kooti waan dhaggeeffattaniif galatooma laayik godhaa sheer godhaa akkasuma maatii naaf ta'a isiniin jedha baay'ee tokko keessi koo nagaddee obboleettii kana irratti dubbadhee na dhaggeeffachuu keessaniif galatooma isinis immoo Rabbiin keessa Waaqayyo akkuma amantii keessanitti isin haa tiksu tokko abbaan keenya amantiin keenyas yoo gargar ta'e galatooma isiniin jechuun barbaada. Ciao.